Faisan kename, motin kename, akamanu. Faisan kename, motin kename, akamanu. Akkam jirtu miseensota waldaa araaraa akkasumas keessummoonni guyyaa har'aa nu waliin ayyaana kana sababeeffachuudhaan nu waliin waaqayyoo waaqeffachuuf bakka kanatti argamtan hundi keessan nagaa fi araarri waaqayyoo isiniif baay'atu. Daa'immanii fi namoonni hardii hundumaa irraa karaa foddaa TV araaraa sagantaa kana hordofaa jirtan nagaa fi ayyaanni waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif baay'atu. Bakka guyyaa yaadannoo dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin isin gee nu gee isiniin jenna. Kennaa caalusiif maalidha? Waan baay'ee jaallatan namaaf kennuudha. Waan baay'ee jaallatu nama akkamiitiif kennitaati? Nama ani beekuu fi nama sirriitti jaalladhuuf. Kan nama hin beekneef yookaan isa hin jaallanneef kennee jira? Eeyyee, Waaqayyo isa guddaa jaallatu ilma isaa tokkicha kanneen isa jaallachuu miti isa hin beekneef kenne. Nutis kennaa kana kanneen argatan keessaa tokko taane guyyaatti kennaan sun nuuf kenname kabajuuf walitti qabamnee sagantaa keenya eegalleerra. Egaa isinis nu waliin ayyaana kana yeroo kabajan qophiilee keenya hundatti akka gammaddaniif barnoota gaarii irraa argattan abdii guddaa qabna. Kanatti aansee sagantaa keenya kan eegallu faarfannaadhaan. Faarfannaa kanaan wal qabatee doo hin jiru ergaa dhalachuu gooftaa darbuun gara faarfannaatti ceena. Faarfannee walitti deebina. Ayyaana gaarii. Yesus tunu dhalate, Yesus tunu dhalate, sagannuu fi walgeenye. Yesus tunu dhalate, Yesus tunu dhalate, sagannuu fi walgeenye. Namootni garee adda addaa irratti qoqqoodamanii argitan kun dhalachuu gooftaa keenya Yesuusiin kan fuulleffatu dhiisanii maree dhuunfaa isaaniirra jiru. Fakkeenyaaf gareen jalqabaa kun waa'ee qabeenya horachuu akkamitti maallaqa deeggarsaaf dhufu fudhatanii hirachuu mana bitachuu konkolaataa qabaachuu mari'atu. Gareen lammaffaan kun immoo akkamitti akka dhuganii machaa'an dubbatu eenyu akka affeeru eenyu akka kaffalu mari'atu. Gareen sadaffaan kun akkamitti namoota walitti naquuf akka wal lolchiisan dubbatu. Wanta namni hin jenne uumanis naasa'u. Gareen afuraffaan kun tajaajiltoota mana waaqayyoo keessa jiran irratti jechoota hamaa dubbatu. Kana gidduutti maal akka ta'u haa ilaallu. Mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaa gatiittii isaarra jira. Maqaan isaa hangafa nagaa abbaa bara baraa hin jedhama. Kanaaf isin warri waaqayyoo irraa fagaattanii dhaabattan, warri jallinaan machooftan isatti amanaa. Kan isatti amanan nagaa, gammachuu, eebba, arjummaa fi amanamummaa hin argatu. Maalla gorsita maallatti himtaa? Nuun biqiltoota araaraati. Araara waaqayyoo labsuuf deemna. Lola akka keessan taane maal taana maal fayyada? Araara waaqayyoo argattu akka keenya taataniina araara waaqayyoo argattu. Taana.
kennaa gati jabeessa mucichaa filannaa jireenya keenya guutuu isa waaqessinaa ogubaa isaa dhiyeessinaa asaagaa fuula isaatti yaasinaa kennaa gati jabeessa mucichaa filannaa jireenya keenya guutuu isa waaqessinaa. Faarfannaa kanaaf Waaqayyoon galatu jechaa gara qophii keenya isaatti aanutti tun darbin dura hojiiwwan dinqisiisoo hamma Waaqayyootiin qofaa raawwatan tokko tokko haa kaafnu. Kakuu moofaa keessaa Waaqayyo guyyoota 6 gidduutti uumama hunda uume akka xumure cinaacha namaa keessaa namni baafamuusaa namni waan baay'ee isaaf eeyyamame dhiisee ija mukaa dhorkame tokkotti nyaatee du'a jala kuufamuusaa Nohi waggaa doonii bishaan bidiruusaatti itti ooluun waggaa 120 hojjechuusaa haadha manaa Loox utubaa soogiddaa taatee dhaabachuushee galaanni diimaan akka keenyan manaatti dhaabachuusaa biiftuun akka hin sochooneef dhaabachuusaa zayitiin cuggeen tokko gatii bara dheeraaf kuufamuusaa. Kakuu haaraatti yeroo ceenu durbi hafuura Waaqayyoon ulfooftee ilma da'uu ishee bishaan daadhii wayiniitti jijjiiramuusaa du'aan guyyaa 4 awwaalame ka'uu isaa Phexros bishaan irra deemuusaa buddeen 5 qurxummiin 2 namoota 5 ga'uun isaa hundaa ol Waaqayyo ilma isaa tokkicha oolaa araaraa godhee kennuun isaa waan nama dinqisiisu. Kanatti aansuun gaaffiif deebii tokko isiniif dhiyeessina. Mucaa xiqqoo tokko wangeelii Yohaannis irra jiruun yaadatu jennee amanna. Mucaan kun soorata isa qofaaf ga'u xiqqoo qabatee gara namootni soonaan baay'een jiraniitti barnoota Gooftaa Yesuus barsiisuu hordofuuf argame. Kan inni baadhatee dhaqee xinnoon sun harka Gooftaa Yesuus irratti baay'atee namoota danuu achi jiran erga geessee booda hambaan isaa meeqa akka hafe isinuu beektu. Mee mucaa tokko kan mucicha nyaanni isaa isa namoota sana hunda soore fakkeeffame tokkoof gaaffiif deebii godhamu hordofnee walitti deebina. Akkami fayyaadha baga nagaan ol agarre maqaan kee bakka sanatti kan hin tuqamne garuu waa'een kee kan hin irraanfatamne maal yaaddaa waa'ee guyyichaa yoo si gaafanne. Tole atis baga nagaa taate gaaffii jabaa na gaafatte hanga hammaatti nan qunnamne sittan hima si'aabanii ergan jalqabeetiis sittan hima xiqqoo nan kee ganamaan nyaata koos fudhadhe achis nan gee erganaa tuutni sonaan danuu kan achitti argaman na dhibee manaanu barumsa addaa dandhamuu beekumsa addunyaa hoogganuu. Mee naa obsi takkaa gidduutti eenyuutu si affeere akka argamtu achitti moo maal yaaddee dhatte ati waan ati jettu silaa waan addaati kan dubbatu eenyuun maalimmoo jedha dheekkamee wacamoo nama kamiidha kan lafaa dubbata moo kan samiidha. Namnuuna hin affeerre kan argamu achitti bakka akkasiitti silaa namnuu nama waamu garuu bakka akkasii yoomuu hin argamu atuu utuu dhatte lammata hin ooltu silaa kan namichaa dubbachuuf jechatu na dhiba barsiiseen xumuru jechi isaa tokkodha hiikaan isaa dhibbadha yoo jallina ta'e malee isa maaltu jibbaa innoo qajeelaadhaam danoof keessaa qaba kanaaf jedhame kaa ilma Waaqayyoo abbaa. Akkamitti si arganii nyaata kee kennite ofii kan si ga'u waan xiqqoo hambifatte moo hundumaa qabdu fuutee itti laatte waa'een kan xiqqoo yoo natti himte. Ani maalan beeka warra bartuusaa keessaa tokko dhufee na laalee dhaabbate cina koo miillatees ilaaleem gara laaqana koo gurra kootta saasees na gaafate fedhii koo barumsa isaa keessaa badee jironneen koo nyaata kooyyuu miti nan kenna lubbuu koo takkaallee hin seesne waa'ee soorata koo isaanitti tollaan nan galagabuu koo jedhee murteeffadheen kenne qurxummii koo aaxiqqaatus malee buddeenni harka koo. Mee achi booddee maaltu ta'ee waan himamu barnootaaf ta'e dhalootaaf dhaamamu maalimmoo jedhee sabnachitti argamu waa'een kee hangarraatti kan seenessamu. Anayyuu na dinqeem wanti ta'e hunduu nyaata takkaa nyaatamee badu an harkaa fuudhanii waan xiqqoo badu gooftaatu godhe kaa akka ofii barbaadu harka isaatiin baatee nyaata kooshee xiqqoo samiitti ol kaasee kadhate al tokko anoon qaqqabojjaan koo nama jala lixeen ol ilaale waan taatu midhaan koo gaafa gooftaan kadhatee gadi qabee bartootatti kennu hin ammaaru hin dhumu hundoo harkatti baata gosa nyaata kooti dhuguma baay'atee namni fudhate harkatti jedhee takkaa boonuu yaadee of dhidhiibu waa'ee nyaataaf furxummii namni akka harkanaaf reebu edaa kan koo xiqqoodhaam gaafan of yaadadhu inni hafe kan komiti an ulfina isaan fuudhu na arguun saayyuu dinqiidha danuu sana keessa maalan keessaa qabaa ofii kos bokoksa.
kanumti keenyu addaa dubbii akka odaa egaa namoota kanaaf waan jettu maal qabda otuu baay'ee dubbanne anis nan gammada yerootu xiqqoodha kai gaafa qophii addaaf ani kanan jedhu gabaabse namni ofirkaa qabu waanuma xiqqoose hin tuffatiin fide haa dhufu mana gooftaa isaatiif inni dhimma isaaf barbaadu akka malee baay'isa xinnoon kan kejageetiin malee biyya danuu gaa waaqayyo yoo laale jedheen dabarsa dhaamsa koo seenansa koo miti isatu jijjiireemnaaf eenyummaa koo guddaa galatoomii waan nu qooddeef seenaan jabaa keenya xiqqaatus ni guddata atis ni dhageessa seenaa kan asitti atis waanuma qabduun kottu gara waaqa keetti Yesuustu nuuf dhalate Yesuustu nuuf dhalate sagannuu fi walgeenye Yesuustu nuuf dhalate Yesuustu nuuf dhalate sagannuu fi walgeenye Gaaffiif deebii kanarraa ergaa beesaa akka argattan abdii qabna. Waanuma xiqqoodha jettanii harkatti qabattan gara Waaqayyoo fidaa kottaa inni akka itti fayyadamu beeka jennee dhaamsa keenya isiniif dabarsina. kanatti aansuudhaan sagalee waaqayyoo dhageenya waan ta'eef yeroo gabaabduu see fudhannee dhaggeeffanna ayyaana gaarii. nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u baga dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin isin ga'e barnoonni keenyarraa dhaloota Yesuusidha dhalachuu Yesuusii utuu gara barnoota kanaatti hin galiin boqoo keenya gad qabannee waaqayyoon kadhanna. Yaa waaqayyo gooftaa yeroo amma qabnutti yeroo kanatti nu eegii yaa gooftaa nu wajjin ta'i nagaa nuuf kenni ameen. dhaloota Yesuus kana kan isinitti himu wangeela Luqaas boqonnaa 1:1 hanga 26 akkas jedha. Elsaabeet ulfooftuu ji'a ja'affaatti ergamicha Garbi'eel waaqayyo biraa kutaa biyya Galiilaa mandaraa Naazireet jedhamutti ergame. Ergaan isa gara dubara Maariyaam jedhamtu tokkotti ture. Isheen nama Yoosef jedhamu sanyii Daawit keessaa dhalatee kaadhimattee turte. Ergamichi isheetti mul'atee waaqayyo gooftaan si wajjin jiraoo nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeettii ittiin jedhee Maariyaam nagaa kana yommuu dhageessu yaadaan hiphatte. Kuni maal jechuudha jette of gaafatte. Yommus ergamichi isheedhaan yaa Maariyaam waaqayyo biraa ayyaana argatteetta hin sodaatin kunoo in ulfoofta ilma in deessa maqaa isaa immoo Yesuus jedhii moggaasii jedha. Barnoota kana keessatti kan nun hubannu wantoota gurguddoo sadii argina. Isaanis jaalala, araara, fayyinadha. Gara qooda wangeela kanaatti yookiin karaa kanaatti tun hin deemiini yeroo jalqabaaf waaqayyo Addaamiin uume. Cinaacha isaa keessaatii gargaartuun isa barbaachisti turte Addaamiin. Kanaafiyyuu waaqayyo cinaacha isaa keessaa Ewaaniin uume. Ewaaniin uumee kunoo gargaartuu keetti jedheen waaqayyo gara jannataatti fidee muka isaan kana nyaadhaa garuu muka isa kana hin nyaatinaa jedheeni. Deeme isaan garuu nyaachaa turan bofni sobdee isa kana nyaadhaa ija keessan isiniif ni bana jedhee nyaachise. Ewaanis nyaattee Addaamiif kennite Addaamis hin nyaate. Waaqayyo gara jannataatti dhufee Addaam jannaan awwaachuu dide Addaam nyaa awwaachuu dide si'a sadaffaatti Addaam naan oo jedhe kottu jannaan innufu anoo qullaa kooti jedheeni. Waaqayyos jannata sana keessaa isaaniin ni baase. Jaalala, araara, fayyina kana deebisuuf jedhanii bara raajota gurguddoo Abrahaam hin kaa'e. Abrahaamiifis hin danda'amne. Yooseftti darbe. Yoosefis hin danda'amne. Museefis Iyyaasuufis hin danda'amne. Jarootota kanaafis hin danda'amne. Waaqayyo garuu waaqayyo ilma isaa tokko nuuf ergee inni gara dhufe kanatti yeroo dhufe kana jaalalli, araara, fayyina nuuf fide. Waaqayyo ilma isaa tokko nuu laatee kunoo innis nuuf fidee jira. Galanni isaaf haa ta'u ameen. Waaqayyo jaalala, araara, fayyina akka nu erguuf ilma isaa tokko nuuf laate. Baga geessaniin jedha waaqayyoon kadhannee xumurra. Yaa waaqayyo gooftaa sagantaa keenya amma ammaatti waan nu eegdeef galanni ulfinni siif haa ta'u. Amma ammaatti waan nu wajjin taateef galanni ulfinni siif haa ta'u. Yeroo gallu karaa nagaa nu gashi. Ameen. Baga ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus geessanii. Yesuustu nuuf dhalate Yesuustu nuuf dhalate sagannuu fi walgeenye Yesuustu nuuf dhalate
Sagalee Waaqayyoo amma dubbatame irraa waan guddaa akka isin barattan abdii guddaa qabna. Kan itti fufu dooyi gabaabduu waan facaaftu akeekkadhu jedhutu nuuf dhiyaata waan ta'eef ergaa isaa akka caqastan isin affeerra ammas irra deebine ayyaana gaarii. Bara durii mootii tokko biyya tokko keessa ture. Mootiin kunis umuriin isaa waan dulloomeef nama amanamummaan biyyicha bulchu waan barbaadeef utuu ijoollee isaa keessaan ta'in utuu maatii isaa keessaan ta'in filuu waan barbaadeef ijoollee biyya isaa waame. Akkasis in jedheen. Yaa ijoolle, ani yeroo kana walitti sin qabee fi nama bakka koo bu'ee saba kana tajaajilu waan barbaaduu fi isiniin walitti sin qabeera. Kanaaf yeroo kana hojii baay'ee salphaa ta'e tokko isinaaf ajajee abbaan hojicha raawwate bakka koo bu'ee saba koo in tajaajila. Ani kanani hojii kanan isinii ajaju kunis sanyii hunda keessaniif tokko hiree abbaan sanyii kana waggaa irraatti biqilchee fide bakka koo bu'ee saba kana ni tajaajila jechuudha. Ijoolleenis gammachuudhaan sanyii isaanii fudhatanii galan. Mucaan tokkos sanaan booda haadha isaa bukkee dhaquun akkas jedhe. Baga nagaan galtee maalirra geessi dhala koo? Kunoo mootiin nu amanii aan dadhabeera. Kanaafuu namni iddoo koo bu'ee saba koo tajaajilu amanamummaadhaan nan barbaada. Kanaafiyyuu kanaaf waggaa har'aatti kan dhaabee biqilchee kan dhufe mootii ta'a. Shoo dhala koo kunoo waan dasaa siin qopheessaa biyyoos qodaasaas kunoo dhala koo fudhadhu. Sanaan booda haadhi isaa qodaa itti sanyii biqiltuu sanaa dhaabu qopheessiteef. Mucaanis sanyii isaa dhaabe. Mucichis ganamaaf galgala bishaan obaasuu jalqabe. Erga biqiltuu dhaabees guyyaan bubbulaa deeme. Ji'as in ta'e. Erga biqiltuu dhaabees bubbulaa deeme. Garuu biqiltuun mucaa kanaa hin qabanneef innis ganamaaf galgala bishaan in obaasa ture. Ammas ji'a lama ta'e. Garuu biqiltuun mucaa kanaa hin qabanneef. Ijoolleen naannichaas walitti dhufanii akkas hin jedhu turan. Kan koo biqilee? Kan koo biqileera. Biqileera. Kan koo biqileera baay'ee. Kotulaa yoo barbaadu. Kan koo kotulaa. Kan koo kotulaa. Biqileera baa kan koo. Kan koo caalu kottaa baaki. Kan koo caaleera. Guddateera. Kan koo biqileera. Maalli kan kee biqileetti kolfa'ee. Baqatee sokkee. Mucichis galee haadha isaan akkas hin jedhe. Kunoo ijoolleen ji'a lama ta'e kan koo garuu waayyuun jirela waayyuun biqilleemma garuu kan ijoolleetu argite akkatti daraare. Laamee dhala koo abdiin kutiin jedhi. Ammas biqiltuun mucaa kanaa hin qabanneef. Innis ganamaaf galgala bishaan in obaasa ture. Ammas walakkaa baatii ta'e. Garuu biqiltuun mucaa kanaa hin qabanneef. Mucaanis ganamaaf galgala bishaan in obaasa ture. Garuu hin qabanneef. Torbeen darbee jiinis ji'aan darbee yeroo mootiin itti waamu ga'uu jala ga'e. Mucaanis haadha isaan akkas hin jedha ture. Kunoo yeroo mootiin itti waamu ga'e kunoo waggaa har'aa dhaabe garuu ammaatti waayyuu hin jiru. Baay'ee nama gaddisiisa garuu amanamummaan gaariidha. Amanamummaan fudhiitii qodaasaa wajjin mootitti geessi. Shimaa ta'u. Yeroo mootiin itti waamus hin ga'e. Kan koo biqileera. Kan koo biqileera. Kan koo biqileera. Kan koo biqileera.
Naannoo bareechitan sababa keessan baay'ee bareede naannoo maal ijoollee ko akkasi malee. Kottume kan kee maaliif achi keesse? Kan kee maaliif biqiluu didee? Mootii dhiifama naa godhaa waggaa guutuu nan dhaabe gaafa isin waggaa har'a nu kennitanii bishaan itti naqaa hanga irraatti garuu waayyuu hin jiru. Kunoo bishaan itti naqaa qaniitti kunoo qanii tokko illee dabarsee hin beeku garuu kunoo waayyuu hin jiru naan biqille. Kottu mucaa kooti. Kanaan booddee guyyaa irraadhaa kaasee sadha mootiin keessan isaaf harka walitti rukutame. Callisaa hundi keessan. Ani kanan isinii kenne sanyii affeelamaa kan biqiluu hin dandeenyedha. Isin garuu sanyii kana jijjiirtanii kan biraa dhaabdanii biqilchitanii fiddan. Inni garuu amanamummaadhaan isumaan itti kenne san dhaabee waan fideef ani immoo saba koo kanaaf nama amanamummaadhaan tajaajiluun barbaada waan ta'eef kanaan booddee isadha mootiin keessan. Nama mootiin jaallateef maaltu ta'a? Farda mootii yaabbateet gonfoo mootii kaawwateetu naanna'a. Nama mootiin jaallateef maaltu ta'a? Farda mootii yaabbateet gonfoo mootii kaawwateetu naanna'a. Nama mootiin jaallateef maaltu ta'a? Farda mootii yaabbateet gonfoo mootii kaawwateetu naanna'a. Abbaa jechuun isa abbaa hunda qabu abuura waa maraa homtuu san dhibu. Beekumsa madaallii homtuu isa hin qaqqabu barri jireenya isaa lakkoofsa hin qabu. Cubbamaanii jaallata cubbuu jibba malee cufuunis banuunis isa qofa malee. Daangaan humna isaatii hammas hin jedhamu duras isa ture sichis hin jijjiiramu. Eenyutu akkasii ulfinaan beekame eebbaa faraari mana isaatti kalaqame? Fuulli isaa ifaadha kan isatti baqatu furiin dhugaan kan isa manatuuf. Gartuu hin qabu hundaa wal qixxee gareen ijaarratu hundumaaf fala. Harki isaa kenneen qufuu gara laafes humnaan naman bituu maqaan isaa jaalala. Ijni isaa waan maraa argaa homtuu san dhokotu ifni inni namaaf baasee deebitee hin dhiyu. Jaalalli amala isaati araaraa fariifata jabeessisi qabaasi mararsiifata. Kumaaf keetila ergamoonni isaa marsanii keeti galanni jedhuun tasa hin boqotanii. Lafti roommiti danuu yaa humna isaa lammiin isa hin dhageenye safuu badiisa isaa. Maqaan isaa gaachanaa kan ittiin oolanii bulanii mana isaa dhaqanii bakka aaraatti galfatanii. Namni isa argate dafee malachuuf nagaan jiraatee maqaa isaa eebbisa. Ogummaan mana isaa ajabsamu ol galii soorradhu gammachuudhaan galii. Phaawulos isa argee daandii isaa jijjiire Phexros isa manee lubbuu isaa hin mararre. Qulqulluu mudaa hin qabne caarii madaallii garasii qofaasaa mo'aadhaan hin jiru mootiin akkasii. Raguun hin jiru isa bira umriin daangaa namaati raawwatiin jijjiiramu waaqa hunda oliiti. Sagaleen isaa lubbuu beeloftee qubsa seenaa badee jijjiiree qalamaa haaraan barreessa. Tola siif ta'ee du'a keenya fudhatee takkaa ofii du'ee lubbuu keenya hojjete. Ulfinni qabu maaliin hin madaalu uumamni hundumtuu isaaf haa bitamu. Waan qubee keenya miti abbaa garuu qabdi warra ishee qabaniif sirriitti fayyaddi. Waaqayyo keenya akkasii waan baay'ee biraa qaba warra isa beekan waa hedduun nu ajaa'ibsiiseera. Xumurii lafa kana harkuma isaa keessaa xiqqoo yeroo fudhanneetu yaadne dhufaatii isaa. Yaa abbaa hundaan olii si qabachuun miidhagina yoo siin dhaban garuu guyyaa nu dukkana. Zaanillee qubee dhumaati waaqayyo kan bara baraati.
dhalate